Halkan tokkoof obsuu hin danda'u. Yooyyaa ashama akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii keenya. Nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif haa ta'u jechaa guyyaa har'aallee seenaawwan nama barsiisan keessaa tokko isiniif qabadheen dhiyaadheeraatii. Hanga xumura qophii kanaatti laayikii fi sheer akkanumallee sabskiraayib gochuun na waliin tura. Namoonni xalayaa keessan ergachuu barbaaddan karaa telegiraamii karaa lakkoofsa bilbilaa kiyyaa duwwaa 937 yookiin immoo yuuzarneemii @xalayaa jechuun kallacha ergachuu ni dandeessu. Kallachumaan gara seenaa guyyaa har'aatti kan isin dabarsu ani Gammachiis Tashoomeedha. Halkan tokkoof obsuu hin danda'u. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu. Kanan dhaladheetti guddadhee Jiituu Magariituu Oromiyaa keessatti. Barnoota kiyyas kutaa 1 hanga 10tti maatii kiyya biratti ergan baradhee booda kolleejjii leenjii teeknikaa fi ogummaa yookiin immoo baalaa taa'oo seeneen haga levelii 3tti illee baradhee eebbifameen akka tasaa sanaan illee hojiin argadhee naaf mijachuu dinnaan barnoota gara biraa dippiloomaa baradheen hojiis qabadheen ture. Maatiin kiyyaa haatiif abbaan koo ana waliin ijoollee dubaraa 4 qofa qabu. Dhiirri mana keenyaa abbaa kiyya qofadha. Haa ta'uutii garuu tarii yoo anumtillee waa ta'e jedhee abbaan kiyya mucaa obboleessa isaa kutaa 7 erga inni gahee booddee barsiisee guddiseera. Jaalallee kan hin qabadhe barnoota koo kutaa 9ffaa yeroon baradhu ture. Yoo xiqqaates jaalalaatiin waggaa 7 ol waliin turreerra. Sanaan ani dubartiidhaatii turtii waggaa 7 booddee hojii ergan qabadhee booda ammoo gaa'ilattaa seennuu jedheen jaalallee koo kadhadhe. Haa ta'uutii garuu miira yookiin immoo fedhii gaa'ila na waliin dhaabbachuun barbaadu. Akkan ani isa faana jiru maatiin kiyyas hiriyoottan kiyyas maatiin isaas hundinuu ni beeku. Gonkumaa nama adda walirraa ni baha jedhamee hin yaadamne anaaf isa turre. Jireenya ijoollummaa koo guutummaa guutuutti isa biratti hin dabarseen jedhee yaada. Gadda koo, gammachuu koo, argachuu koo, dhaba koo waan hundumaa isa waliin hin mari'adha. Innis akkuma kiyya kutaa 10tti barnoota xumuree qabxiin jalaa hafee kolleejjii barnoota leenjii teeknikaaf ogummaa aanaa keenyatti baratee achumattis ramadamee hojii kan argate ture. Kanaan alatti anaaf isa kan walitti fidu mana amantaadha. Mana amantaa sirriitti tajaajila. Dubartiin yeroo filattu dhiira keessaa gaarii bakka gaarii nama argite namatti mul'atudha mitiire. Yeroo sanaani miira ijoollummaa qabaadhus jaalala garuu nan beeka. Xalayaan hedduun dhiirota hedduurraa na bira dhufus inni akka mana amantaatti hoogganaa wayii tajaajila mana amantaaf oliif gadi nama fiigudha waan na ta'eef egeree koof gaarii naaf ta'a jedheen tole jedheefi akka yaada keenyaatti gaa'ela duras waa biraa keessa hin seennu kan jedhu ture. Haa ta'uutii garuu kanaaf waggaa 2 ol wal obsuu hin dandeenye. Anis nan barbaadeeni innis na barbaade. Kanaan anis barnoota koo xumureen hojii qabadheen sitteeruma jedheen waadaa galeefiin innis haga sanatti na eege. Haa ta'uutii garuu gaa'ela waliin haa dhaabbannu yeroon jedhu jireenya kanatti gaa'ela dhaabeen akkamittiin hin jiraadhaa? Atis miindaa qabaattus baay'ee xiqqoodha. Xiqqoo haa turroo jedhee na dide. Haa ta'uutii garuu kana gidduutti obboleettiin kiyya anarratti dhalattu yookiin immoo sadaffaan ni heerumti. Obboleettiin koo hangafaa yookiin immoo hangafti keenya dura heerumteetti. Obboleettiin koo quxisuun gaafa heerumtu cidha ishee erga gaggeesseeniin booda halkan tokko mana haadhaaf abbaa koo buluun baay'ee natti ulfaate. Sanuu haala gaariin cidha bareedaan obboleettiin koo heerumte. Hangafti otoo teessuu quxisuun gaafa heerumtu nama inaafsisa mitiire dhugaa dubbachuuf carraa isheetti nan inaafe. Kanaan torbee 2 guutuu jaalallee koodhaan ammaaf ammatti na fuutee
mana haadha kootii yoo na baaste malee walirraa adda baana jedheen yeroon akeekkachiisu ammaaf ammatti miti bara dhufuyyuu karoora fuudhuun qabu yoo heerumuu barbaadde abbaa feetetti heerumuu dandeessaa ani garuu ammatti humna hin qabu jedhee naaf deebisee akka tasaa mana kireeffatee jiraatu keessa turre mocorraadhaan ciniinnaadhaan waggaa amma kana erga nattaasoftee booddee akkam akkas nagoota jedheen waan ani san gooneen jiru inni garuu akkas godhee quba isaatiin nan tuqne kanaan aareen mana isaatii baheen gara manaatti galeen halkaniif guyyaa boo'uun eegalee ollaan hiriyaan firri na beeku otoo hangafti jirtu quxusuun heerumte jechuun garan deemu hundumaatti heerumuu dhabuu koo narratti goobsuun bakka hojii deemeen illee hojii garattiin hojjedhuun dhabee bifoo kan qabu si'idhaa obboleettiin kee akkamittiin daftee heeruma argattee kan jedhu guyya guyyaan hin dhagahamu. Otoo namni isaa immoo hir'ina namaa beekee dubbachuu namatti kaasuu otoo dhaabee gaarii tureem obboleettiin koo heerumtee haga baatii jahaatti dhiphina ani arge isinitti himuu hin danda'u. Akkuma nama abbaa manaa namaaf qopheessee kunis sunis hin heerumtu moo obboleettiin kee otoo ati hin heerumiin ulfooftee dahuu fi kan jedhu yeroo yerootti hin dhagahamu. Dhumarratti gaafa naagamu gaafan gubadhu kanaa oloo dandamachuu hin danda'u yeroon jedhu dargaggeessa naannoo kiyyaa sin jaalladha jedhee gaaffii jaalalaa na gaafate heeruma malee jaalala kee hin barbaadu jedheen yeroon deebisuu fi anis heerumatu naaf milkaa'uu dide malee bakka hedduutti jaalladheeraa maarree heerumuu ni feeta yoo ta'e warra koo fira koo maalii kootoon jedhiin koottu mana kootti gali araara jaarsan erganaan jedhee anis nama kana bareen torbee lamatti mana isaatti galee. Hundaafuu kabaja qabaadheen kabaja koof of hin tiksu gara fedhetti haa bahu heerumeen illee dhiisa jedheen gaa'ela kanatti seenee otoo waliin ilaaliin otoo waliin qoratiin gaa'elli seenamu hanga inni ulfaatu jechaan isinitti dubbachuu hin danda'u baay'ee ulfaataadha. Anis ta'e inni miira jaalalaa kan jedhamu hanga sharfee tokko waliin qabnu anis kana dura dhiira beeka innis kana dura dubartoota gara biraa beeka ani gaa'iluma haa ta'u jedheen malee gaarii yaraa ta'a jedheen qorumsi gaa'ela keessaa ni jabaata jedheen takkaafiyyuutti yaanneem aariima obboleettiin koo heerumteetu kanatti na galcheem kanaan nan ulfaa'eem daa'imas nan godhadheem jaalalli ana biras isa biras hin jiru mitiiree yeroo na barbaadu jaalalaaf kunuunsaaf otoo hin taane miirasaaf sireerratti qofaadhaam dhimma isaa xumuratee jennaan ana biraas dhimma hin qabu gaafan ani fedhii hin qabaanne dirqiidhaan fedhii koo malee natti fayyadamaa kun immoo duruu jaalala hin qabu dabaleen akkasa jibbu yeroonni fedhii isaaf na gaafatu akkan isa didu na gochaa narratti dhiibbaa uumaa dhufeem inni immoo didinsa kiyyaan na rukuchuu harkasaa narratti kaasuu eegaleem tarii rakkoon keessan jiru yoo maatii kiyyatti nime adda ba'e yoo naan jedhan gaa'ela ishee keessa waggaayyoo toon fixiin hiikte walii kanii naan jedhu jedhee sodaadheen isa na rukutus isa dirqiidhaan fedhii isaaf narra ciisus danda'ee jiraachuutti fufeem ani yeroo miira kanaan dhabu inni immoo miirri isaa iddoo dabalaa jabaachaa natti dhufeem ganaman jedhu guyyaa galgalan jedhu halkan sa'aatii barbaadetti dhufee miilla kiyya banaam yeroo tokko qaamni koollee ni dhiigaam ulfa ta'anii daa'ima garaa keessa jiru saalfachuun sanaaf jedhanii fedhii ofii dhorkuun ni jira mitiree abbaan manaan koo garuu kanan beekuum waan ulfataateef otoo hin taane waan na waliin ciisuuf hin barbaannee fi jedhee hanga daa'imni dhalatutti guyyaa tokkoofiyyuu boqonnaa naaf kenneen beekuum daa'ima kiyya karaa gadameessa kiyya daheen illee guyyaa lamaaf qofa narraa fagaateem dirqisiifameen gudeedamuu amaluma koo godheen icciitii gola koo eenyutti iyyuu naasa'u takkaa gaa'ela koodha jedheen itti seeneera jedheen danda'een jiraachuutti fufeem haa ta'utii garuu si'a kanammoo abbaan manaan kiyyaa fiilmiiwwan saalqunnamtii garaa garaa ilaaluudhaan
bifa kanaan akka na waliin ciistu barbaada jedhee na rakkisuu na dhamaasuu eegalee. Namni sammuu qaba mitiiree gaafa sammuu isaa miira isaaf dabarsee kenne waa'ee miira isaa malee waa'ee namummaa kabajaa ulfina qabu ittiin dhaga'amu lakki jedheen isan didee. Hundaafuu duruu kan na waliin ciisu fedhii kiyyaan mitiiree kanaanis na darqisiisuu eegalee. Haa ta'uutii garuu ittiin jabaadhee yeroo jalqabaaf yeroo inni harka narratti kaasu anis harka irratti hin kaasee. Akkam haadha manaa taatee harka kee narratti kaasta jechuun humnaan na rukuchuuf yeroo natti fiigu jalaan baqadha jedheen miilli kiyya wal jala na darbee manuma keessatti kufeen jilbi kiyya tokko duubatti galagale jilbi kiyya tokko immoo ni buqqa'ee dhangala'aan ta'es jilba koo isa galagale keessaa dhangala'ee dhiigni akkuma jirutti ta'eetiin kanaan iyyeen namni dhufee nahee battaluma mana yaalaa na geessee. Kan buqqa'es kan galagalees yaala saffisaa waan na barbaachisuuf rifeerii gara magaalaa Finfinneetti naaf barreessanii hospitaala Leenca Gurraachaa yookiin immoo Xiqur Ambassaa baatii 3 erga yaalamee booda jilbi kiyya galagale deebisanis inni buqqa'ee bakka isaatti deebi'us kan galagale hanga bakka isaatti deebi'utti yeroo fudhachuu qaba. Nyaata horii kan akka re'ee miila horii sooradhu naan jedhanii qoricha naaf kennanii gara manaatti hin deebi'ee. Si'a kanagaa walqunnamtii saalaa raawwachuu hin danda'u. Jilbi kiyya yoo itti bu'ame miti xiqquma yoon sochoose iyyuu dhukkubbii guyyaa guutuu dagachuu hin dandeenyeen natti dhaga'ama. Kanaan abbaan manaan koo akkamaa ta'u haga baatii 3tti sirriimatti erga na wal'aanee booda baatii 3 booddee garuu erga mana galee kanaan booddee warra keetti galee sin danda'u gaafa fayyite deebi'ii jedhee na gaafate. Dhugaatti jajjabaachuuf haadha koo bira naaf wayyaa kan akka haadha ofii eenyuyyuu hin jiru mitiiree haadha koo bira galeen qaltee waan qabduun na sooruu na jajjabeessu eegaltee naaf hooyya'aa dhufee. Haa ta'uutii garuu daqiiqa 2 daqiiqaa 3 ol dhaabbadhee deemuu hin danda'u. Kanaan abbaan manaan koo naannoo baatii 5 ergan fixee booddee dhufee haga yoomiitti akkanatti dhukkubsattaa hin fayyitu moo jedhee na gaafata. Darbatee kan na cabse sidha guyyaa fayyina koos naa barbaadi kaa'atumtii anoo dhabeen namarraa adda baheen mana keessan oolaa jedhee yeroon deebisuu fi rabbi si amaaru jedhee na biraa deemee eega sanaa mana kireeffannee waliin jiraannu keessatti dubartii gara biraa fidatee waliin jiraachuu eegalee. Nas dhufee hin dubbisu gaafan bilbiluufis bilbila narraan kaasu gaafan maallaqa rakkadhus nan gargaaru harka isaatiin akkana na godhee gaafan cabummoo na dhiisee deemee. Dhumarratti wantan godhu dhabeen hiriyoota isaa waliin hojjetu waameen jaarsummaatti ergadhe. Kanaan innis anamma fuudheen jiraa yoo seera duratti na himatte daa'ima isheef miindaan kutaa kanaan ala kanaan boodee dhimmi ishee nan galchuu jedhee naaf deebisee. Mana keessatti haadha koo waliin baay'ee rakkadhe. Miili kiyyas naaf hooyya'aa dhufe. Booddee irratti hokkoo yookiin immoo ulee qabadheen sosocho'uu nan eegalee. Dargaggeessi kutaa 7 kaasee abbaan kiyya barsiisee teessee mayyoo haa ta'u hojii hojjechuu qabda naan jedhee hojii naaf ta'u naaf barbaaduu eegalee. Kanaanis bulchiinsa magaalaa keenyaa fuulduratti mana kooppii barreeffamni barraa'u waraqaa garaagaraa piriinti godhu qarshii isaatiin naaf banee hojjettuu tokkos qarshii 1,000 naaf qacaree hojjechuun eegalee. Guyyaa guutuu hin socho'u waan nan ta'eef bakka hin taa'u taa'een hojjechaa oolaa. Hojiin kunis gabaa naaf godhatee kooppii, piriintii, laamineetii fi hojiiwwan kanneen kana fakkaatan hojjechaa ofirra darbee haadha koo maatii kooyyuu gargaaru eegaleen daa'ima koos guddifachuu ittiin fe'em. Kanaan otoo hin jiru seera qabeessaan mana seeraatti anaaf inni addan baane mitiiree bakka hojii kanaa otoo hin jiru nama akkuma hin jirutti eenyummaa koo waliin na jaallatu nan argadhe. Baay'ees walitti dhiyaachuu jalqabne. Kanaan
haala kiyyas yeroon itti himu gaafa Waaqayyo jedhe wanti hundumtuu hin ta'a hin danda'ama yoo walii gallee wal obsine jedhe jaalalleen kiyya kunis akka ani barbaadu naaf ta'e. Abbaan manaan koo waajjira keessa waan hojjetuuf maallaqa gaarii akkan argadhu dhagahee guyyaa tokko otoo jaalallee koo waliin mana isaa deemeen haasaa jiru poolisii fidee gaa'ela irratti gaa'ela jaarte jechuun na qabsiise. Kansaa kan baatii meeqaa otoo ani hin dubbatiin inni immoo dhufee na dhaane. Seerri seera mitiiree otoon okkoluu guyyaa 3 hidhamee wabiidhaan hiikameen jaarsi gidduu galee dhimma isaa irratti fashaleessus bakka ani mana hojii koo hin jirretti bakka hojii koo dhufee kompiitara koppii piriintarii uleedhaan fuudhee na jalaa caccabse. Namni hedduu ni jiru waan na ta'eef poolisootumti dhufanii na qabanii mana hidhaatti galchanii hidhaa baatii 8 fi meeshaa kana atattamaan bitee gara hojiitti akka deebisu itti murtaa'ee jaalatee otoo hin taane dirqiidhaan torbee 2 keessatti bitee hojii kootti deebi'een gaa'ela isaas seera qabeessaan ofirraa hiikeen daa'ima koo guddifachaa abbaa manaa koo lammataatti seerumeen waliin jiraachaa jira. Hangam waliin ciisuun har'allee natti ulfaataa ta'us haa ta'uutii garuu rabbiif wanti dadhabuun jiruutii wal gargaaruun walii yaaduun waliin jiraachaa jirra. Darbees daa'ima lammaffaa godheen waliin jiraachaa jira. Har'a manni koppii yeroo sana baname mana kompiitarratti baratamu mana intarneetii barnoota afaan Ingiliffaa bakka itti baratamu ta'ee gara mana barumsaatti jijjiiramuun galii gaariillee naaf argamsiisaa jira. Gaa'elli tokko abiddadha yeroo jedhan soba miti. Otoo waliin qoratiin otoo waliin hubatiin obboleettiin kiyya quxisuun na dursitee heerumte jedheen gaa'elattiin seenee abidda caalaa na gubee kunoo qaama miidhamaa na godhe na jiraachisaa jira. Obboleettiin keenyi hangaftis quxisuun yoo heerumte kan keenyis guyyaa waan na qabuuf obsuudha eeggachuudha malee aariitti seenanii gaa'ela jaalalli wal kabajuun ulfinni hin jirre keessa seenuun barbaachisaa mitiin dhaamsa kiyyaa. Ana obboleettii keessan Jiituu Magariituu Oromiyaa keessaatiin ulfaadhaa nagaatti galatoomaa. Egaan jaalatamtootaaf hordoftoota qophii keenyaa seenaa guyyaa har'aatiillee waa hedduu akka barattan akka hubattan homaa shakkii tokkollee hin qabu. Laayik, sheerii fi yaada keessan qooduu fi hin dagatinaa jechaa qophiin sa'aatii kanaaf isiniif qabadheen dhiyaadhe kanuma fakkaatti. Haga yoonaatti yeroo keessan naaf kennitanii dhaggeeffachaa turuu keessaniitiif guddaa galatoomaa. Laayik, sheerii fi sabiskiraayib gochuullee hin dagatinaa jechaa qophii gara biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii.